Hello everyone, welcome to KelTube channel and welcome to our channel. This is logic and critical thinking course for freshman students, and we will look at chapter 2 part 2 and the types of argument, deductive argument in this video by Fan Oromos. Don't forget to subscribe our channel, and we will look at some instance and how we can differentiate them, and follow me with due attention and care. I am Tajir Yosef, and we will look at some very interesting points. Every argument involves an inferential claim. Argumentiin hundinuu hariiroo hima gaalee isa jalqabaa keessa nu kennamee fi hima goola baasaa jidduu jiru irratti kan hundaa'udha qaba. Yookaan ta'an ammoo kana jechuun karaa biraatiin hima tokko qofaan argumentiin dhaabbachuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaafuu premise fi conclusioniin dirqama harkamuu qaban jechuudha, as you have seen in the last videos. Depend on the inferential relationship between premise and conclusion, we can categorize argument in deductive argument and inductive arguments. Hariiroo hima jalqabaa gaaleewwan isa jalqabaatii fi conclusion yookaan ta'an hima goolabaa isaa jidduu jiru walitti dhufeenya walitti hidhata isaan lameen qaban kanarraa kaafne argumentii deductive argumentii fi inductive argumentii adda qoonnee ilaalla. For this video, we are mainly focused on deductive arguments. Don't forget to subscribe KelTube and follow for our channel. Share it with your friends. Isinin jenna deductive arguments. Deductive argument is an argument for it is impossible for the conclusion to be false given that the premise are true. Deductive argument jechuun argumentii himni gaaleewwan jalqabaa isaa keessa kenname yoo dhugaa ta'e conclusioniin yookaan himni goola baasaa soba ta'uudhaaf hin danda'amne jechuudha. It is impossible for the conclusion to be false. Himni goola baasaa soba ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaafa gaaleen jalqabaa yookaan ragaan isaa jalqabaa dhugaa ta'e jechuudha. Inni kan kenname dhugaa ta'e impossible jechuudha. Conclusioniin isaa soba ta'a jennee yaadu. Conclusion follows the premise with necessities, not probabilities. Kanaafuu himni goola baasaa premise isaatii wajjin hidhata cimaa qaba jechuudha. Hidhata taatee carraa ta'umsaa osoo hin ta'in hidhata cimaa absolute necessity jechuudha. San qaba. Kanaafuu reasoning akkaataan isa ittiin xaallu immoo necessary reasoning of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaan yoo ilaallu ta'e argumentii fi wantoonni garaagaraa loojikii keessatti fakkeenyaan baay'ee nama salphata. It will be more clarified by using different example. All philosophers are critical thinker. Philosopherri hundinuu critical thinkeroota yookaan warra xinxaalanii yaaduu danda'anidha jedhe. Socrates is philosopher jedhe. Therefore, Socrates is a critical thinker. Philosopherri hundinuu warroota qaceellotti gadi fageenyaan xinxaalanii yaaduu danda'an yoo ta'e danda'anidha jedhe. Socrates ammoo philosopheroota jedhe. Philosopherri warra waaf gadi fageenyaan xinxaalanii yaaduu danda'anii Socrates philosophera. Kanaafuu Socrates philosophera yoo ta'e Socrates critical thinkeraa jechuudha. Kanaafuu philosopherri hundinuu warra xinxaalanii gadi fageessanii yaadan eegatee boodarra Socrates philosopheroota san keessaa tokko yoo ta'e kanaafuu carraan Socrates critical thinkerii ittiin ta'in yookaan carraan Socrates nama gadi fageessee yaaduu hin dandeenye ta'uudhaaf qabu hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Don't forget to subscribe our channel. The second example, all African footballers are black. Taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hundi gurraacha. Messi is an African footballer. Messiin taphataa kubbaa miilaa ardii Afrikaa keessaa tokko. It follows that Messi is black. Kanaafuu taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hundi gurraacha yoo ta'e Messiin ammoo taphattoota Afrikaa kubbaa miilaa keessaa tokko yoo ta'e therefore Messi is black. Kanaafuu Messiin gurraacha yookaan ta'an Messiin nama adii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wanni nuti ilaallu hidhata ragaan jalqaba nuti fayyadamnee fi ragaaleen jalqaba irras lammaffaa irratti akkasitti
tartiibaan fayyadamnee fi himni goolabaa isaanii hidhannoo isaa wajjin qaban kana laallaa jechuudha. Kanaafuu there is strong probability or absolute necessity or Messi will never be white football player as far as our premise is concerned. Kanaafuu Messiin carraa nama adii ta'uudhaa hin qabuu ja'a. The second one is an inductive argument. We will look at an independent videos that was prepared for this, but I have highlightly touched some important points that should not be passed over. Inductive argument. It is improbable for the conclusion to be false given that premises are true. Kareefu impossible jennee bakka kanatti kun ammoo improbable carraa soba ta'uudhaa hin qabu jechuudha. Carraa soba ta'uudhaa hin qabu jechuun ammoo karaa biraatiin absolute necessity miti jechuudha. Carraa ta'umsaati fayyadamaa garuu parsantii 100 keessaa 85 fi sanii ol carraa dhugaa ta'uu qabaa jechuudha inni kun. Kanaafuu it involves probabilistic reasoning. Xinxaala carraa ta'umsaa irra hundo'ineeti reasoningii kana baafna jechuudha. Isa kana gizee xinxaallu jechuudha. Fakkeenya most African leader laal reefu fakkeenya gamasii irratti all jennee faa fudhanneemi asitti immoo most jennee fudhanne jechuudha. Kanaafuu irra baay'een jechuudha. Most African leader are black. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa irra baay'een gurraacha. Mandela was an African leader. Mandelaan ammoo hoggantoota Afrikaa keessaa tokko. Therefore probably Mandela was black. Kanaafuu Mandelaan nama gurraacha ta'uu danda'a. Kanaafuu there is somehow weak inferential link between the first and the second premise with their conclusion. Kanaafuu akka isa deductive argument isanitti inferential linkin ragaa keenya jalqabaatii fi conclusion yookaan hima goolabaa keenya irratti fayyadamne kan baay'ee akkasii gutuma guutuu walitti hidhataa ta'uu dhabasaa nu mul'isa jechuudha. Don't forget to subscribe and share KELTube for your friends. Hin irraanfatinaa jenna subscribe godhuudha. Kanaafuu hoggantoonni Afrikaa baay'een gurraacha yoo ta'an Mandeelaan hoggantoota Afrikaa san keessaa tokko yoo ta'e irra baay'een isaanii jechuudha. Kanaafuu Mandeelaan ammoo warroota irra baay'een gurraachaa san keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Almost all women are mammals. Irra baay'een dubartoota hoosiftoota jedhe. Hannaan is woman jedhe. Hannaan dubartoota. Kanaafuu hannaaniin hoosiftoota. Irra baay'een dubartoota hoosiftoota yoo ta'an hannaan dubartoota yoo taate hannaan ammoo maammaalii ta'uu dandeessi jechuudha. Isa kanaa jechuun fakkeenyi isaa salphatti gaafa viidiyoo tana laaltanii kitaaba keessan guddaa handaawtii wajjin wal bira qabdanii laaltan it will easily understandable. Salphatti hubachuu dandeessanii jechuudha. How we can differentiate deductive argument from inductive arguments. Amma gaa eega akkas taate boodarra deductive argumentii akkam inductive argumentii irraa adda baafna. So it may create some confusion whenever we are rushing over simply seeing the statement given. Akkanuma gubbaarra yoo halaallu ta'e wal nu duraa qabdee yookaan nu dhibuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu it need critical evaluation of the given argument as well as the inferential claim, inferential relationship between the given premise and the conclusion. Kanaafuu qaceelloo laaluu qabna jechuudha. Hidhata gaaleewwan keenya inni jalqaba akka ragaatti itti fayyadamnee fi himni goolabaa isaa nuu kenname kana qaceelloo laaluu barbaachisaa jechuudha adda baafachuudhaaf. So in order to identify deductive argument from inductive argument, there are some developed criteria to differentiate both of them from one another. Tokko tokkorraa adda baasuudhaaf deductive inductive irraa adda baasuudhaaf maloota tokko tokko kan developed ta'anii jira jechuudha. The first one and the most important one is the occurrence of special indicator word. Jechoota murteessoo kun ammoo deductive fayyadamna kun ammoo
inductive fayyadamna jennee ittiin adda baasuu dandeenyu jechoota murteessoo tokko tokko jira jechuudha. That will never be forgotten whenever you are given certain statement to differentiate deductive argument from inductive argument. Yeroo adda baasuu qabdan jalqaba irratti himoota kana baay'ee miira gadi fageenya qabu laaluu qabdan jechuudha. With due care of attention, you could easily identifying the one from the other, both deductive and inductive argument adda baasuu dandeessan jechuudha. Jechoota akka certainly, all, necessarily, absolutely, definitely jechoonni kun hima gaalee isinii kenname keessatti gaalee yookaan conclusioniis ta'u premisii nuu kenname irrattis ta'u baay'ee kan itti fayyadamnu irra baay'ee jechuudha. Deductive argumentiidha keessatti certainly guutumaa guututti baay'ee barbaachisaa haa ta'e yookaan absolutely, definitely, totally warri kanaa kun deductive argumentii keessatti itti fayyadamna. Probable, improbable, some, majority, almost, plausible, implausible, likely, unlikely jechoonni kun ammoo hima gaalee keenya karagaaf itti fayyadamnu yookiin taan hima keenya xumuraa yookaan goolabaa irratti yookaan kennamu ta'e especially gaaleewwan kana eessatti argattanii hima goolabaa keenya irraa argattan jechuudha. Certainly, all, necessarily warra jiru kana irra baay'eesaa in majority of the case you could find it in the given conclusion of certain arguments. Conclusion irratti argattan jechuudha gaaleewwan kana irra baay'ee. Kanaafuu akkanatti special word yookaan jechoota murteessoon kun keessa jiraachuun isaanii kun inductive kun deductive jennee akka adda baafnuu fi nu gargaaruu danda'a. The second criteria to differentiate deductive argument from inductive argument is the strength, jabeenya walitti hidhata jabeenya jechuudha. The actual strength of inferential link between premise and the conclusion. Walitti hidhata yookaan hariiroo dhugaa tan gaalee hima ragaa keenyaaf itti fayyadamnurra nuu kennamtee fi hima goolabaa isaa jidduu jirtu actual strength of inferential link. Hariiroo dhugaa yookaan hangam tokko walitti hidhata isaa baay'ee cimaa ta'uu fi cimaa ta'uu dhabasaa laalleeti kun deductiveidha. Kun ammoo inductiveidha jennee adda baasuus ni dandeenya jechuudha. For example, all Ethiopians love their countries. Itoophiyaanonni hundinuu lammiin Itoophiyaa hundinuu biyya isaanii ni jaalatanii jedhe. Dabalees premise waaniin. Dabalees an Itoophiyaan kun premise tuudha jechuudha. Dabaleen nama lammii Itoophiyaati. Therefore, dabalee love his countries. Kanaafuu Itoophiyaanonni hundi jedha. Itoophiyaanonni baay'een hin jenne. Irra baay'eenis hin jenne. All guututti hundi isaanii jedhe. Kanaafuu Itoophiyaanonni hundinuu biyya isaanii yoo jaalatan akkasumas ammas dabalaan nama lammii Itoophiyaa tokko yoo ta'e carraan dabalaan biyya isaa jaalachuudhaaf hin qabne hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Therefore, Dabale must love his countries maalanno as far as our given premise are concerned. Kanaafuu dabaleen biyya isaan ni jaalata jechuudha. Majority irra baay'een majority of Ethiopia are poor. Alamuddin is an Ethiopian. Therefore, Alamuddin is poor. Irra baay'een lammii Itoophiyaadha hiyyeessa yookaan harka qalleessa yookaan miskiina jennaan jechuudha. Naannoo kanatti namoonni baay'een Itoophiyaadha namoota harka qalleessa. Alamuddin is an Ethiopian. Alamuddin lammii Itoophiyaati. Therefore, Alamuddin is poor. Amma namoonni baay'een harkirra caalaan harka qalleessa yoo ta'ani Alamuddin nama Itoophiyaa yoo ta'e kanaafuu Alamuddinis harka qalleessa. Akkas ja'a. Garuu immoo Alamuddin namoota majority yeemee majority keessaa warra hafan san ta'e tujjaara ta'uu carraan inni ta'uu danda'u ni qabaa jechuudha. As the reasoning of inductive argument are based on probabilistic reasonings. Sadaffaan criterion nuti itti deductive argument from inductive argument ittiin adda baasuu dandeenyu kun ammoo the character or amala yookaan form of argumentation the arguer use.
amala yookaan haala namichi argumentii isaa kana itti fayyadamu san laallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Some typical deductive arguments warroota deductive argumentii irra baay'ee keessa argannu argumentii based on mathematics, argumentii based on definition, argumentii based on syllogism. Warra syllogism definition fi mathematics warri ta'e kun irra baay'een isaanii I can say almost totally it is it have a nature of deductive argument. Amala deductive argumentii qaban jechuudha. Argumentoonni waan akka herreegaa hima yookaan hiikaa jechootaatii fi waan garaagaraa akka syllogism fa'aa irratti kan hundaa'an kun deductive argumentiidha jennee fudhachuu ni dandeenya. Some typical deductive arguments: argument of prediction, argument from analogy, argument from authority, inductive generalization, argument based on sign, argument based on causation. Jarri kun ammoo in majority of the case they are inductive arguments. Argumentii tilmaama irratti hundaa'u, argumentii analogy wal fakkeenya jechaa jechuudha. Argumentii authority yookaan namoonni garaagaraa yookaan maddoota garaagaraatiin argumentiin ragaansaa fudhatamee dhalaa'u, inductive generalization based on sign mallattoo garaagaraa, causation cause and effect relationship jechuudha. Walitti dhufeenya ka'umsaa fi bu'aa irra hundaa'an amma instance of inductive argument jennee adda baasuu ni dandeenya. Don't forget to subscribe KelTube and we will look at for this video instance of deductive arguments. Isaan kun akkuma reefu jenne bakka sadii kun argument based on mathematics, argument based on definition and syllogism. Syllogism ni bifu bakka sadii qoodamti ni laalla jechuudha isaan sadeenu. Argument based on mathematics, the first instance that we have find deductive argument is argument based on mathematics. Conclusion seen to conclusion ida bakka buuti. Conclusion depend on arithmetic or geometric computation. Herreega keessatti jechuudha. Herreega keessatti irra baay'een arithmetic fi geometriidhaan waan safaramee argamu waan qabatama dhugaa ta'ee fi conclusioniin isaa achirratti dhaabbatti. Tanaafuu conclusioniin argumentiin isaa yookaan arithmetic yookaan geometriidhaan nuu kennamu ta'e conclusioniin isaa yeroo baay'ee waan premisesdhaan nuu kennameen waliin dhabu jechuudha. Waliin faalleessu or it doesn't contradict with a given piece of premises. Garuu immoo inni kun exception qaba. Exception yookaan taan ammoo bakka itti gartee deductive argumentiin kun false ta'uu danda'u jechuudha conclusioniin isaa. Inni kun exceptioniin yookaan kan hojiirra oolle kun argument of statics yookaan argument of statics'n inductive argumentidha. Fakkeenyaaf saampilii yookaan taan moodelii barattoota kilaasii tokkoo keessaa fuune namoota muraasa irra qorannoo gaggeessine namoota muraasa san irratti fakkeenyaaf araada garaagaraatiin barataa 50 keessaa barataan 25-26 yoonii fi araadaan qabamu ta'e barattoonni kilaasiidha yookaan daree sanii guutuun barattoota araadaan qabaman jennee yeroo fudhannu this doesn't fail under the category of deductive argument. Rather it is belong to inductive argument jechuudha. Saniifuu taateen barattoonni lakkoofsota hanga jedhame sanirraa hafan araada irraa bilisa ta'uudhaan waan jiruuf guutumaa guututti inni kun it is fell out of the ambit of deductive argument. Don't forget to subscribe KelTube. Hin irraanfatinaa jechuu barbaadeeti subscribe godhuu. Fakkeenyaaf amma argument based on mathematics kana yoo kalaallu taate jechuu you can measure square piece of land and after determining it is 10 meter on each side concluding that its area is 100 kilometer. Tanaafuu fakkeenyaaf amma lafa takka eega safarri boodarra dheerinni isaa meetira 10 yoo jenne kallattii roga hundaan meetira 10 yoo jenne bal'inni isaa m square eega ta'e boodarra jechuudha. Bal'inni isaa m squareedha. Area is equal to m square jechuudha. Tanaafuu 10 hogguunii fi square goonu meeqa ta'a
square meetirii 100 ta'a jechuudha 100 square meetirii. Kanaafuu probability yookaan carraan inni yoonii fi dheerinni nuu kenname meetira 10 ta'e bal'inni isaa square meetirii 100 ta'uudhaaf qabu hin qabne hin jiru jechuudha dhibbuma ta'a malee. The sum of two odd number is always even. Walitti hidhamti lakkoofsa hanquuta lama yeroo hunda lakkoofsa guutuu nuu kenna jedhe. Kanaafuu the sum of 9 and 3 is an even number. Kanaafuu hidhamni yookaan ta'an hidhamni lakkoofsa 3 fi 9 even number yookaan lakkoofsa guutuu 12 ta'a jechuudha. Since triangle is congruent since triangle is congruent with triangle B, triangle N, triangle B dha wajjin walitti galoo yoo ta'u ta'e and the triangle A is isosceles, triangle N ammoo isosceles yoo ta'e it follows that triangle B is isosceles. Rogsadeen aan rogsadee baadhaa wajjin walitti galoo yoo ta'e je fi rogsadeen aan isosceles yoo ta'u ta'e rogsadeen baanis isosceles dha je. Kanaafuu eega walitti galoo ta'an boodarra yoo walitti galoo eega ta'an booda rogsadeen aan isosceles yoo ta'e dirqama rogsadeen baanis isosceles dha je since it is congruent. This is instance of deductive argument based on mathematics. And don't forget to subscribe KLTube and share for your close friends. Isa kana fakkaata jechuudha argument based on statistics, mathematics, sorry. The second one is argument based on definition. Argument hiikarra hundaa'e jechuudha. Conclusion depend on definition of some word or phrase used in the premise. Goolamni isaa kan irra hundaa'u hiikaa jechoota tokko tokko kan nu gartee gaalee keenya isa jalqabaa akka ragaatti itti fayyadamne sana irratti hundaa'a je yookaan karaa biraatiin himni goolabaan keenya gaalee nuti pirimaayisii keessatti itti fayyadamne irratti hundaa'a je. Fakkeenyaaf je angle is honest. Angle amanamaadha je yookaan angle jechuun karaa biraatiin milaaka yookaan maleekaa jechuudha. Angle is honest. Milaakni amanamaadha. It follows that angle tell the truth. Kanaafuu eega amanamaa ta'e boodarra immoo amanamaa jechi kunii kan isaa maali? Nama dhugaa dubbatu jechuudha. The one who don't lie to everyone jechuudha. Nama hin kijibne jechuudha. Yookaan nama hin sobne. Kabbadee is physicians. Kabbadeen physician yookaan ta'an ogeessa fayyaati. Kanaafuu therefore he is a doctor. Kanaafuu inni dooktara jechuudha. Kabbadeen physician yoo ta'e he is doctor. Hiikaan jechoota kana lameeni wal fakkaataa jechuudha yookaan ta'an they have the same meaning jechuudha. Hiikaa wal fakkaatan qaba. God is omniscient. It follows that he knows everything. Kanaafuu jechi omniscient jedhuu fi know everything jedhu kun hiikaa wal fakkaataa qaba. Siniifuu himni keenya premising keenya isa kana yoo ta'u conclusioning keenya it follows kajuu kana asiin ka jiru kun inni waa hunda beeka jechuudha karaa biraatiin. Sadaffaan the third category of instance of deductive argument is syllogism, and these syllogism are again categorized into 3. Bakka sadii qoodne jechuudha syllogismii kana. Tokkoffaarra ka jiru categorical syllogismidha. Categorical syllogismiin tun jechoota muraasa yookaan baay'ee beekamoo ta'an all, no, none warra ijoo kana keessaa qabu kana so they are show the existence of categorical syllogism which fell under the category of instance of deductive argument jechuudha. Jechoota akka guutuu no yookaan none jedhee all hunda isaanii warra ijoo kana if keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf all Egyptians are Muslim. Lammiin Egyptii hundi Muslima jedhe. No Muslim are Christian. Muslimni Kiristiyaana ta'e hin jiru jechuudha. Kana jechuun osoo Muslima ta'ee jiru namni Kiristiyaanaa hin jiru jechuudha. Yookaan namni Muslima ta'e Kiristiyaanaa miti jechuudha. Kanaafuu no Egyptian is a Christian. Egyptonni hundinuu lammii warra Misir hundi Muslima yoo ta'an Muslimni immoo Kiristaana yoo ta'in
Tanaafuu lammiin Ijiptii ta'ee kiristaana ta'e hin jiru jechuudha. This is one instance of categorical syllogism. Jechoota all, no, none jedhu kana arginaan hima isinii kan nama keessatti inni kun didactive argumentiidha jechuudha. Didactive argumentii keessaa categorical syllogismii jalatti ramadamaa jechuudha. Inni lamaffaan syllogismiidha. Hypothetical syllogismiidha. Hypothetical syllogism kun hypothetical syllogism have conditional statement for one or both of its premise. Gaalee rarraa yookaan conditional statement if keessaa qaban jechuudha. Isaan kun wantiidhaaf premise tokkoo fi tokko ol yoo qabaates conditional statement warra if then jennuun kana jechuudha. Yoo akkana ta'e akkana ta'a warra inni dubbanne yookaan itti fayyadamnu kana if keessaa qaba jechuudha. Hypothetical syllogism if ... then statement. Fakkeenyaaf amma if A then B, if B then C, therefore if A then C. Amma karaa biraatiin if you study hard then you will graduate with distinction. Yoo jabaattee qo'atte distinction yookaan maqaa bareedaa wajjin eebbifamta jedha. If you graduate with distinction you will get rewarding job. Qabxii bareedaa yookaan maqaa bareedaadhaan yoo eebbifamtu ta'e ammaas akkasumatti hojii bareedaa hojii si gammachiisuu danda'u argatta jedhe. Tanaafuu therefore conclusion keenya jechuudha. If you study hard then you will get a rewarding job. Tanaafuu yoo jabaattee qo'atte hojii barbaaddu hojii si gammachiisuu danda'u argatta jechuudha. Tanaafuu yoonii fi halaaltan ta'e jechuudha. If yoo if asittis yoo conclusion keenya irratti illee kanaafuu yoo jabaattee hojjette yoo akkana goote akkana taata yoo akkas goote akkas taata waan jedhu jechuudha. Gaalee ciroo hirkataa fi ciroo if danda'a if keessaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee hypothetical syllogism ciroo hirkataan kan ergaa guutuu dabarsine ciroo of danda'an ammoo kan ergaa guutuu dabarsu. Tanaafuu if jee gaafa kana eegalee yookaan taan any conditional statement yoo qabaate himichi premise keessan tokko yookaan tokko ol kajirsu irra isinii kenname it is belong to hypothetical syllogism that fail under the category of deductive argument. Kaltuubii subscribe godhuu hin dagatinaan yeroo hunda ergaa fi dhaamsa keenya nuti isinii qabnu. Disjunctive syllogism kun ammoo either or filannoo lama kaa wal cinaa qabu jechuudha. Premise keenya keessatti filannoo lama wal cinaa qaba. Yoo kana ta'uu baate kana waan jennu san jechuudha. Lameen keessaa garuu it must be one tokko ta'a jechuudha. Himni nuu kenname san yookaan ragaa keenya keessatti premise keenya keessa akka itti fayyadamne san conclusion keenya keessatti isa tokko akka hima goolabaatti itti fayyadamne jechuudha. Ragaa keenya kan itti fayyadamne keessaa jechuudha. Disjunctive syllogism begin with an either or phrase. Gaalee either or jedhu kana ofirraa qaba jechuudha. Gizee hunda ragaansaa yookaan premise. Fakkeenyaaf Reunaa is either Ethiopian or Eritrean. Reunaan yookaan lammii Itoophiyaati yookaan lammii Eritiraati jedhe. Reunaa is not an Eritrean. Reunaan lammii Eritiraati miti jedhe. Tanaafuu Reunaa must be Ethiopian. Reunaan lammii Itoophiyaati jechuudha. Eega yookaan Itoophiyaadha yookaan Eritiraadha. Either or. Tanaafuu Reunaan yoo Eritiraa ta'uu baatte isin biyya biraa lammii biyya biraa tamuutiiti miti jechuudha. Lammii Itoophiyaati malee. Either Italy or Ethiopia won the military incident of Adwa. Yookaan Xaaliyaan yookaan Itoophiyaa tuutuutu adda waraana Adwaa irratti injifatee jira. Italy did not win the military incident of Adwa. Italy'n gonkuman injifanne jedhe. Tanaafuu Ethiopia won the military incident of Adwa. Adwaa irratti jechuudha yookaan Xaaliyaan yookaan Itoophiyaatu injifate Xaaliyaan gonkuman injifanne. Tanaafuu Itoophiyaan sure jechuudha injifattee jirti. Subscribe godhuu immoo hin dagatinaadha. This is our video that I have
for you for this video, and we will continue as usual. Subscribe godhu, share godhuu fi comment teessan jalaan qoodu immoo hin irraanfatinaa jenna. Kun keltiiviidha. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jenna.